baay'ee nama gaddisiisa. Nagaa waaqayyo guddaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu saayitii kanammoo akka carraa ta'ee odeessa xiqqoo nama gaddisiisuu fi haala obboleessi keenya kun keessa jiru waan nama gaddisiisu tokkoni isiniif qooduufan dhufee kiristaanummaanis namummaanis jaalala obbolummaa akkasinitti dhaga'amu viidiyoo kana hanga xumuraatti akkasiin dhaggeeffattan jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Xumura irrattiin ergaa viidiyoon kun qabu erga hordoftaniitii booda erga hubattanii booda immoo sheer gootanii obbolootaan akka dhiyeessanii jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Baay'ee tokkoon isin jaalladha. Hordofaa turtii gaarii. Isiniif haa ta'u saayitii kana obboleessi keessanii Alamayyooni keessummaa tokko wajjin wal simbarsiifan deemaa hanga xumuraatti akkana hordoftanii kabajaan isin gaafadha. Adara viidiyoo kana akkuma dhaggeeffattaniin sheera kanaaf gootanii kabaja guddaan isin gaafadha. Kallattii maanii guyyaa irraa kana buna dhuguu akka carraasee deeme lafa buna dhuguuttiin mudannoo tokkotti na mudatee jira. Mudannoo kana immoo qofaa kooti sababanii xumuruu hin dandeenyee fi akka sabaatti sababa isin qabnuu fi kiristaanonni seen namoonni viidiyoo kana hordofaa jirtan hundumti keessanii amantaa kamirraayyuu viidiyoo kana hordofaa jirtanii hanga xumuraatti viidiyoo kana hordofaatii namummaan namni isinitti dhaga'amu viidiyoo kana duwiitii godhaa sheer godhaa isin jenna. Kallattii maanii namni na biratti argamu kun eenyu akka ta'ee fi eessarraa akka dhufe maal akka isa mudatee gabaabinaan nutti hima. Amaariffaan sababa dubbatuu fi obboleessi keenya Yoosef jedhamu kun nu bira jira, inni immoo Oromiifatti ni jijjiira. Kallattii maanii gaaffii afaan Oromoon hin gaafadha waan isaan dubbatanii taroggaan yookaan afaan tiraansileeshinii yaanii kan gargaaru obboleessi keenya Yoosefidha. Hanga xumuraatti nu wajjin haa ta'u ittiin keessatti. Tolee maqaan keessanii eenyu ture? Jemmare Gaawwatuu Baadaadha. Eessaa dhuftanii? Kashakkaa Zoon Kiyyekkii Waradaa Boorsaawwan. Tolee gara magaalaa Mattuu kanaa maaltu isin fide? ወደ መቱ ከተማ እንዴት መጣ? ሊመጣ የቻልኩት ልጄ የአእምሮ በሽተኛ ነበር። እሱን ልጄ አማራጭ አጥቼ ልጄ መጣሁ። ኦኬ አኒ መቃን ኮ ጀመሬ ጋወቶን ጀረማ ከነን ዱፌ ጎዲነ ሸካ አና ጌጫራቲ ከነን ገረማ መቱ ዱፌፍ ሞ ሙጫን ኮ ዱኩበ ሰሙ ዱከቲ ዱኩብሰቱ ፊ ሙጫን ኮ ያልቺሱ ፊ ገራ ሆስፒታላ ኦቶን ዴሙ አሲቲ ረከዴቱ ወለርጊኔ ጀራ Tolee mucaan keessanii jalqaba maal ture barumsa irra ture moo maaltu sammate? ልጅ ከዚህ በፊት ምን ነበረ? ትምህርት ላይ ነበረ ወይስ ምን ገጠመው? ትምህርት ቤት እያለ ሁለተኛ ክፍል ዞር እያለ የአእምሮ በሽተኛ ሆነብኝ። የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሲያሳክም አማኑኤል ሆስፒታል ሪፈር አደረገብኝ። ከዛ በኋላ የሚያሳክመው ነገር አጥቼ ፖሊስ እንደሚሆን አቅም ስላለ በእጄ ያለውን የመንግስት መሳሪያ ሽጬ አማኑኤል ሆስፒታል 3 ዓመት ሲያሳክም ቆይቼ ከዛ ተመልሼ ብር በማጣቴ ወደ ሀገሬ ተመልሼ ያለውን ንብረት ሽጬ እሄዳለሁ ብዬ ስመጣ በአጋጣሚ ተይዤ በዚህ ወንጀል ማሻ ማረሚያ 1 ዓመት ከ2 ወር ከታሰርኩ በኋላ መንግስት በይቅርታ ካወጣኝ በኋላ ልጄን የሚያሳክምበትና አቅም ሲያጣ ምንም የሚያደርገው ነገር ሲያጣ በሰው እርዳታ እዚህ ለመምጣት የቻልኩት። Tole ani miseensa poolisii uummattoota kibbaan ture yeroo as keessa turetti mucaan koo barataa kan ture na jalaa dhukkubsate mucaa koo waan itti yaalchisuuf waan dhabee fi meeshaa mootummaa na harka ture gurgureetan mucaa koo geessee hospitaala Amaanueelitti yaalchisee deebi'ee otoonan qabeenya ofii qabu mana koo maasii koo gurguree deebi'ee yaalchisaaf jedhee hamman wantoota kana raawwachuuf jedhutti mootummaan naqabee mana amala sirreessaa godina shakkaa aanaa maashaatti hidhamee ture waggaa tokkoof jala mediin hidhamee booddee mootummaan dheengadda dhiifamaan na gadhiisee jedha. Tolee amma mucaa keenya yaalchisuudhaa fi qarshii of harkaa dhabdee akka jirtu dubbatteetti jirta. Qarshii of harkaa dhabuudhaan hanga ammaatti namoonni si gargaaran jiru dambi sun mudate maal? አሁን አንተ ልጅን ለማሳከም ገንዘብ እንዳጠረና ልጅን እያሳከም እንዳለ ነው የምትናገረውና ልጅን በማሳከም ሂደት ውስጥ ምን ገጠመ? ማንስ ረዳ? በማሳከም ሂደት ላይ አዲስ አበባ በነበርኩበት ጊዜ ኮልፌ ቀራኒዮ ወረዳ 2 ሴቶችና ህፃናት ቢሮ በአቅሙ
የሕክምና ካርድ በጤና መድን ድርጅት በኩል አወጥተው እያሳከሙ መጨረሻ የቤት ኪራይና የሚያሳክምበት ነገር ሲያጣ ከዛ አማራጭ ሲያጣ ዲቦራ ፋውንዴሽን ጋር ለማስገባት ይዤ ሲሄድ ከዛ ነገ ዛሬ እየተባለ አቅሜ ስለደከመኝ በዚህ መጥተው የሚያሳክምበት ገንዘብ አጣሁ። ቤት ተከራይቼ የሚያኖርበት ነገር አጣሁ። እናቷ ጥላ ጠፍታለች። ብቻዬን ነኝ። ቀንና ማታ ቀንም ማታ ሽንት ቤት ልጁን ይዤ የሚሄደው እኔ ነኝ። ሁሉ ነገር የሚያደርገው እኔ ነኝ። ስራ የለኝም። ያለኝን ስራ ትቻለሁ። በዚህ ልጅ ምክንያት ደግሞ ተከራይቼ ያለሁበት የቤት ኪራይ ያስፈልጋል። ልጁ ለልጁ ያስፈልጋል። ይሄን ሁሉ ሲያጣ ምንም አማራጭ ሲያጣ ጎዳና ልመና ላይ በልመና እንዳያሳክሟቸው ከዚህ አልፎ ልጄን ህይወት ለማጥፋትና የኔን ህይወት ለማጥፋት ቆጣሪ መብራት ይሄድ ቆጣሪ በራሱ መስጠት እስከዚህ ደረጃ ላይ ቶሌ እንትን ዱበት ዋን ባay'ee garaa nama tuquu waan laphee nama baay'ee dhibneedha. Kan inni jedhu an mucaa koo adeemsa yaalchisuu keessatti namni kan na gargaaree tokko hin jiru. Diboraa Faawundeeshintu hamba haga ta'e duukaa rakkatanii sana booda'anii dhimma gurgurtaa lafaaf manaatiif amma dhufee tun qabamanii achiin booda walharkaa babbannee afneedha. Amma immoo haati mucaan harkatti gatteeti kan isheen baddee kophaa koo mucaa duukaa rakkadhaa. Kan mana fincaanitti deddeebisu anadha, kan mana yaalaatiif onnee anadha, manni kiraan na barbaachisa, wanta ittiin mucaa koo yaalchifadhu na barbaachisa. Kanaaf qulqulloonni akka nama dhaabattan hin barbaada yaada mucaa isaallee wajjin qabatee duudhaa fi mucaa isaa qabatee akka ibsaa qabatee ibsaan irratti badee mataa isaallee kan inni dubbatu wantoota baay'ee laphee namaa kan inni dubbatu kana fakkaata. Egaa dhaggeeffattoota keenya kallattii himaanii akkasiin hordofaa jirtan abdii guutuu qabna. Normaalii dhugaa dubbachuudhaa fi namni kun haala baay'ee hamaa keessa jira dabalinaan gaafa nuti dubbatu mee kallattii himaanii amma mattaawaqaa isaa namoonni yookaan immoo waraqaa eenyummaa isaa namoonni nu gaafatan jiraachuu barbaada dandeessaniif waraqaa eenyummaa akka inni qabu nan gaafadha. Akkasumallee kallattii himaan gara mucaa isaallee ni deemna waan ta'eef turtii keessan nu wajjin haa ta'u jecha mattaawaqaa yookaan waraqaa eenyummaa yoo qabaatanii mattaawaqaan isaanii kunooti. Medical certificate. Yeah, this one is medical certificate. Kun waraqaa kan qorichaadha. Maalirraa kan barreeffamee fida. Kana dura yaalchaa kan turedha jechaadha. Okay. Tole akkasumallee ragaa dabalataadhaa fi qaamota mootummaa naannoo isaa keessa jiraatanii akkasumallee qajeelcha poolisii kan naannoo sana keessa jiranii hooggantoota poolisootaa dawwalamee gaafatamee ragaan qulqulluun argameera. Isa kana wanta hundumtuu argatu kun yeroo gara keessan finne amma kallattii himaanii gara mucaa ilaaluutti deemna. Mucaan sababii sammuu dhabee fi sababa nama jeequu fi mana sireetti qabameeti jira. Amma kallattii himaan mucaa dhannee sin agarsiifna gara xumuraatti deemaa jirra. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u jecha hanga xumuraatti nu hordofa. Bakka keenya kallattii himaan gara kutaa ciisicha mucaan jiru deemaati jirra. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Bakka keenya akkuma isinitti himaati turre kunooti mucaan akkasidha. Akkuma argaa jirtan kana mucaan akkuma argaa jirtan kana xiqqoo sammuu dhabeetii haasaa sababa jiruu fi abbaan isaa kun asuma argaa jirtan kanadha. Normaalii amma mana ciisichaatu jiru. Akka kanadha. Kana malee mucaa kanaa fi rakkoosaa akka carraa arganii kan wajji hubatanii akka isa qunnamnuuf kan nu godhanii obboloonni keenya Barsaa Yoseefii fi akkasumallee Barsaa Liggaa isaanii kun nu gidduu jiru. Mee isaan immoo yaada gabaabaa waa'ee mucaa kanaa dubbatanii asuma waan isin jechuu barbaannu mucaa kanaaf yaallee atattamaa akkasumas kadhannaa yoo barbaachisuu fi akkamitti akka deemamu walii malatti isinitti himna. Mee kallattii mana obboleessa keenya Liggaa isaa waan ta'e jiru isarraatti dhageenya. Akkasiin jechaa mucaanis waan argaa jiru kanadha. Akka carraa ta'eet abbaan amma isin
argaa jirtan asitti kaleessa eeggadda akkuma keenya hojjetaa mootummaa nama galii mataa isaa qabu nama maatii isaatii bulfachaa ture hojii mootummaatiin nama ofis ta'ee maatii isaa irra darbee haadha warraa isaa ijoollee isaa akkanatti mucaa isaa guddifachaa turedha. Akka carraa ta'ee gaazexaanni karaa dhaabuu dandeessee jirti. Guyyaa kaleessaa magaalaa Mattuu keessatti hoteela Daarfan jalatti bifuma ittiin namatti garaa namaa nyaatuutiin mucaa kana qabeet garaa isaa akka qabateetiti beela namatti ni ta'e dhiinsaa irratti goggogee mallattoo beelaa agaa beekuu dandeessu baay'ee keessanii bifa sanaatiin kan inni dhaabbateetti kadhachaa ture. Birrii 5 10 kan inni deemee kadhatu kun nutti toluu waan hin dandeenyedhaa fi qacarraa gaafa mattaawaqaa isaa gaafannee jennu jechi pirootestaantii jedhu achirratti barraa'ee jira. Yeroo ammaa kana akkasuma beektani namoonni kallattii garaagaraatiin yoo kaasame jedhu gargaaruutii danda'u waan ta'eedhaa fi gama kanaatiin gara keessanitti gara hoteela seenaa qabanneetti bakkee garaagaraa deemneerra akkasumas ni kaasamaa ture wanni baay'een nu milkaa'uu hin dandeenye garuu qofaa irratti hirmaachuudhaaf gaafa dadhabneen aniif barsiisaa Yoseef hoteela kana qabneet bifa kanaatiin gargaaruu dandeenya jennee gaafa dhufnu akka carraatee feelositti sagantaa hoteela seenaa keessatti gaggeeffamu kallattii garaagaraan sagantaa sanatti namoonni hirmaachaa turan bukkee dhaabbatanii baay'een isaanii kan nyaataa danda'anii gareen kan sireessisuu danda'anii qarshii muraasa sassaabuu fi danda'anii yeroo ammaa kana gara waldaa araaraatti erguudhaaf ka'aa jiru. Ammas ni danda'ame namoonni waaqayyoo warri waaqayyoo isin eebbise nagaa guutuudhaan mana keessa mucaa keessa maatii keessan irra hojii keessan irra jirtan bifa danda'ameen bulcha keenya kana yoo bukkee dhaabbattaniittan hojii qajeelinaati hojii qulqullummaadha waan ta'eedhaa fi kanaan isin kadhanna isiniin jechuudhaa fi amma namni barsiisaa Aleeksii hojii wal agateeti gara daa'ima kanaatti kan isaan finne Agas yoo itti ni danda'ame gargaarsaan wantoota wal qabatan akka bira dhaabbattan yommuu humna keessanii waaqayyoon kadhachuu sadarkaa tajaajiltoonni gidduutti argamu guyyaa irraa isinis kadhattanii fi gara waldaa araaraatti geggeessuudhaaf jenna waan ta'eedhaa fi akka nu gargaartan kabajaan isin gaafanna kana isiniin jechuudhaaf. Tole ulfaadhaa. Tole ulfaadhaa isiniin jecha akkasuma akkuma isin dhagaa jirtan mucaan tokko jeeqaatu jira obboleessi keenya Yoseefii waan dabalatoo jiraatee fi akkasuma asumaanii waldaan TV Araaraas namoonni hordofaa jirtanii nama kana yoo waaqayyo jedhee gara keessatti ergina waan ta'eef kabajaan akka nuti simatan isiniin jecha obboleessi keenya Yoseefiin gabaabsee waan daqiiqaa gabaabaa gidduutti waan jedhu qabaatee sara dhageenya. Tole nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha daa'ima kana nuti akka carraatidha kan nuti magaalaa Mattuu keessaa ofii keenyaaf otoo kaaffee jala keenyatti kan nuti argine waan garaa nama nyaatudha jechaadha kan akkuma isin obboleessi koo barsiisaa Dilgaa isaan kaase baay'ee waan garaa nama nyaatudha nuti amma wantoota baay'ee piroosesoota tokko deemnee jirra. Maqadooniyaa illee karaan ittiin galee gargaaramu wantoota tokko yaallee turre milkeessuudhaaf garuuti achii kan nuti arganne umurii 50 gadi malee umurii 50 ol malee 50 gadi galee akka dandeenye kan jedhanuu kaasanii haa ta'u malee immoo waaqayyo fayyisaa akka inni ta'e abbaanis gatii amanuu fi waaqayyo carraa dhume irratti waan haaraa gochuu akka danda'u gatii amanuuf abbaanis gatii amanuu fi gara waldaa araaraatti ergine akka daa'ima kanaaf kadhatamu daa'imni kun bilisa ba'ee gara barnoota isaatti akka inni deebi'u gochuudhaaf nuti gahee mataa keenyaa baagatti jirruuf isinis qulqulloonni biyya alaa teessanii biyya keessa teessanii jirtanu wanta isinii danda'ameen daa'ima kana bira abbaa daa'ima kana bira akka nu dhaabattanu jaalala waaqayyootiin isin gaafanna jechaadha. Sababni isaas loomiin tokko nama tokkoof baay'ee wanta geetiidha yookaan waan faayidaa qabudha waan bareedaadha nama loomiin 50 garuu nama tokkotti ba'a sanaaf ba'aa nama kanaa yoo hiranne nuti akka faayaatti itti fayyadamnee gargaaruu dandeenya bira dhaabuu dandeenya gahetee fi namoota kana nama kana bira dhaabannee rakkoosa haa irraanfachiisnu waaqayyo karaa keenyaan darbee nama kana haqa qabatuun hawwii kootii waaqayyo isin eebbisu barsiisaa Alamaayyoo illee waaqayyo gooftaan isaan eebbisu jennaa kanumadha yaadni nan qabu galatooma. Tole ulfaadhaa gooftaan guddaa isin eebbisu turtiin wajjin gootaniif waaqayyo gatii keessan haa kaffalu isiniin jecha maqaa Allaati. Mana bukan bank. Okay. Asumani accounti banki qabatanii jiru accounti banki asumatti ni tagarsiisna screen irratti immoo jalaan sinii barreessina sanaanii yaa akkuma argaa jirtanii kunooti mattaawaqiyaa yookaan bookiin isaanii
akka asumarratti akka gargaartan kabajaan isin gaafannaa normaali akka mul'atutti ni barreeffamaan isinii keenya kana fakkaataa turtii bareedaa nu wajjin gootaniif waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu dhabaa gargaara yookaan rakkata gargaaruun immoo akka nama waaqayyoof liqeessee sagalee waaqayyoo kanaafi waan qabdan irraa birrii tokko sin tuffatina birrii lama sin tuffatina waan qabdan siniif qooduu danda'an nama kanaaf garuu guddaadha waan qabdan dudduubatti hin sinin jenna waan dhageessaniif ulfaadha waan dhumarratti sin gaafannu viidiyoo kana nama hunda bira akka ga'uu fi sheer godhaa sinin jenna gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisu eebbifama.